Kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Manni maree mirgoota namoomaa harka caalaan barattoota yuunivarsiitii ugguraman ammallee akka hin dhiifamne ibse. Bulchiinsi godina addaa saba Oromoo bulchaa haaraa muude. Haleellaan Israa'el iddoo lammiileen Filisxeem itti baqatan jiran irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 71 yoo du'an 289 kan caalan madaa'aniiru. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork toora yuutuubii keenyaa sabiskiraab tolchaa. Sabiskiraab erga tolchitanii gara laayikii sheeris tuqaa toora yuutuubii keenyaa nu jajjabeessaa. Akka toorri keenya namoota hedduu qaqqabuuf laayikii itti heddummeessaa. Akkasumallee sabiskiraab godhaatii haamilee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya irratti yaada qabdan koomentii jalatti nuu barreessaa. Toorota sooshaal miidiyaa hedduudhaan tamsaasa isaa irratti kan argamu waan ta'eef kan argachuuf ammoo daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii toora yuutuubii keenyaa sabiskiraab tolchaa akkasuma toora taaktookii follow pilaasiisan rukutuudhaan maatii keenya ta'a. Itti dabaluunis toora teelegiraamii jooyin godha. Peejii feesbuukaas follow gochuun maatii keenya ta'a as makamaa. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Qophiileen keenya irra odeeffataa ittiinis bashannanaa isiniin jenna waan nu faanaa turtaniif galatoomaa. Qophii keenya kan oduu fi odeeffannoo nu faanaa tura hordofaa isiniin jenna. Manni maree mirgoota namoomaa harka caalaan barattoota yuunivarsiitii ugguraman ammallee akka hin dhiifamne ibse. Barattoota torbaan darbee yuunivarsiitii Dabaarqii irraa gara Finfinnee osoo imalaa jiran naannoo Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaatti hidhattootaan ugguraman garri caalu ammallee uggura jala akka jiran manni maree mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Akka manni marichaa jedhutti barattoonni muraasa mallaqa gaafatamee kafalanii yookiin sababa biraatiin gadhiifamaniiru jedha. Haa ta'u malee lakkoofsi barattootaa ammallee uggura jala jiranii ifaa miti jechuun ibse. Dhaabbatichi barattoota garri caalu ammallee uggura hidhattoota jala akka hin baanee fi dararaa guddaaf saaxilamaa jiraachuu odeeffannoon argate irra hubachuu ibseera. Mootummaan barattoota 160 uggura jalaa gadi lakkisiisuu ibsus maatiin barattootaa garuu ammallee barattoonni haala yaaddessaa keessa jiraachuu himan. Garuu mootummaan waraana bilisummaa Oromootu uggure yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromoo ammoo hidhattoota mootummaattu uggure jechuudhaan quba walitti qabaa kan turanidha. Bulchiinsi godina addaa saba Oromoo bulchaa haaraa muude. Naannoo Amaaraatti bulchaan godina saba Oromoo kan turan Ahmad Alii Ibiree adoolessa 5/2024 rasaasa hidhattootaan ajjeefamuu isaanii hordofee manni maree bulchiinsa godina saba Oromoo bakka isaanii bulchaa haaraa muudeera. Kominikeeshiniin godina saba Oromoo ibsa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen akka beeksisetti obbo Ahmad Jimaata torbaan darbee masjiida Kamiseetti salaata Jum'aa salaatanii booda gara mana isaanii osoo deebi'aa jiran itti dhukaafamee ajjeefamuu kominikeeshiniin godinichaa ibsee ture. Manni maree godinichaa yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa marsaa 5ffaa geggeesseen obbo Ahmad Alii
abbaa firoo bulchaa itti aanaa dursaa bulchiinsa godina saba Oromoo gochuun muudeera. Obbo Ahmadi gita hojii kanaan itti gaafatamummaa bulchaa godina fudhachuu ibsameera. Haleellaan Israa'el iddoo lammiileen Filisxeem itti baqatan jiran irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 71 yoo du'an 289 kan caalan madaa'aniiru. Akka ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu ibsetti iddoon haleellaan itti raawwate Gaazaa magaalaa Kaanaa Yuunusii keessatti naannawa Almawaasii jedhamutti. Loltoonni Israa'el lammiileen Filisxeem bakka kana gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisaniiru. Miidiyaan Israa'elii ammoo hoogganaa buulessi Hamaasii Mohammad Daa'ii fi xiyyeeffannaa haleellaa kanaati jechuun gabaasan. Kanneen ijaan argan akka BBCtti himanitti bakki haleellaan kun itti raawwate waan balaan kirkira lafaa itti mudate fakkaata jedhan. Viidiyoon achii ba'aa jiru caccabaa gamoo fi dhiiga namootaa akkasumas ambulaansii olii fi gadi fiigdu mul'isa. Namoonni kanneen jalaa miidhaman gamoo kukkufee jalaa baasuuf wayitaa jibbaatan mul'atu. Hospitaala naannawa kanaa jiru Kuweet jedhamurraa suuraalee fi viidiyoowwan ba'aa jiran madoon akkaan heddummaatan lafarra ciisan agarsiisu. Qondaalli Hamaasii Rooyitersitti akka himetti haleellaan kun waraanicha kan hammeessuu fi Israa'el marii dhukaasa dhaabuuf qophii ta'uu dhabuu ishee agarsiisa jechuun dubbatan.